Guyyaan magaalotaa nageenyi magaalotaaf dhaadannoo jedhuun magaalaa Arbaa Mincitti gaggeeffamaa jira. Sagantaa qophaa'ee kanarratti kan argaman pirezidaantii Saahilewarq Zawudeen nageenya amansiisaa magaalotaaf fiduu fi hojiiwwan xiyyeeffannoo barbaadan dursa akka argachuu qaban dubbatu. በከተሞች ሰላምን ሊያረጋግጡ የሚችሉ ተግባራትን ትኩረት ሰጥቶ መስራት አንዱ ታላቅ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ። hojiiwwan nageenya magaalotaa mirkaneessan irratti xiyyeeffachuun hojjechuun dhimma dursuudha. Kunis jajjabeeffamuun itti fufuu qaba. Keessumaa immoo rakkoo nageenyaa dhabuu magaalota rakkoo bulchiinsa irratti sochii gaarii uumuun kantiibonni fi bulchitoonni waliin gurmaa'uun walirraa barachuun furmaata kaa'uun hojii boruuf kaawwamu miti. Magaalonni wayita guddachaa deemanitti irra caalaa itti gaafatamummaa fi qaama hundayyuu walqixa tajaajiluu akka qabanis pirezidaantii Saahilewarq Zawudeen hubachiisaniiru. ከተሞች እያደጉ በሄዱ ቁጥር የበለጠ አካታች ሰላማዊ magaaloti wayita daran guddataa deeman caalatti hunda galeessa ta'uu qabu. Bakkeewwan nageenya qaban osoo addaan hin baasin hundaaf tajaajila wal fakkaataa kennuun itti gaafatamummaan kan itti mirkanaa'e ta'uu qaba. Garaagarummaan jireenya hawaasaa gidduu jiru daran dhiphataa akka adeemu nageenya hawwii qofa osoo hin taane qabatamaan wayita hojiitti jijjiirame arguudha. Magaalonni yeroo kana jiraattota isaaniif amansiisoo kan taane. Rakkoo nageenyaa bakkeewwan adda addaatti mul'ataa jiru hiikuu fi ga'een jaarsolii biyyaa guddaa ta'uu kan himan ministeerri misooma magaalaa fi koonistirakshinii injiinar Aayishaa Mohaammed magaala jechuun eenyummaa ofii osoo gadi hin dhiisin aadaa fi barsiifata saboota biroo waliin qooddataa kan wajjin jiraatanidha jedhan. እዚህም እዚያም እያጣነው ያለነውን ሰላም በመመለስ በኩል ከራሳችን በራሳችን መላ መዘየድ nageenya bakkeewwan adda addaatti dhabaa jiru kan argannu ofii keenyaaf mala barbaaduun waan nurraa eeggamuu fi jaarsoliin biyyaa harmooliin abbootiin yeroo kamiyyuu caalaa Itoophiyaadhaaf barbaachisoodha. Magaalonni bakkeewwan ammayyaa itti mul'atu waan ta'aniif magaalonnis eenyummaa ofii osoo hin gadhiisin aadaa barsiifatuun kan isaan kaanii waliin qooddachuun gamtaa waliiniin kan itti waliin qooddatan gabataa biyyaati. Boordiin filannoo biyyaalessaa giddugala paartilee siyaasaatiif qopheesse mana marii waliinii paartilee siyaasa Itoophiyaatiif dabarsee kenne. Gama biraatiin boordichi meeshaalee filannoof barbaachisan bitaman paartilee morkattootaa daawwachiiseera. Boordiin filannoo giddugala paartileen siyaasaa biiroo itti dhimmoota hojii isaanii raawwatan qopheesse furtuu dabarsee kennee jira. Dura ta'an ittaanaa boordii filannoo biyyaalessaa obbo Ubshet Ayyala furtuu kana durataa mana marii waliinii paartilee siyaasaatti yeroo kennan giddugalichi paartileedhaaf ni fayyada jedhaniiru. በዚህ ደረጃ ይሄ ነገር ሲዘጋጅ ሁለት ሶስት ዓላማዎች አሉት። giddugala paartilee siyaasaa jennee biiroo paartilee sadarkaa kanaatiin hundeessuun keenya kaayyoo lamaaf sadii of keessaa qaba. Tokkoffaa manni marii waliinii paartilee siyaasaa dhimmoota sanadarra ta'an hojiirra oolchuuf ni gargaara. Lammaffaa immoo miseensonni paartilee siyaasaa garagaraa yeroo isaaniif mijate dhufanii dhimma paartii isaanii irratti ta'ee dhimma biraa irratti giddugala kanatti raawwachuu ni danda'u. Giddugalli kun boordii keenyaan hoogganama. Hojjettootas ni qaba. Boordichi gama biraatiin mana marii waliinii paartilee siyaasaa dubartoota Itoophiyaatiif furtuu kan kenne yoo ta'u hundeeffamarraa kan jiru manni marichaa paartileen siyaasa biyyattii dubartoota Itoophiyaa siyaasa keessa jiran akka deeggaran walitti qabduun koree mana marichaa aadde Nabiha Muhammad waamicha dabarsaniiru. የኢትዮጵያ ሴቶች የፖለቲካ የጋራ ምክር ቤት ሲቋቋም manni maree waliinii siyaasa dubartoota Itoophiyaa yeroo hundaa'u akka salphaatti hin fudhannu. Paartileen siyaasaa hedduun Itoophiyaa keessa jiru. Garuu miseensonni dubartootaa lakkoofsi isaanii xiqqaadha. Kanaafuu hirmaannaa dubartootaa gama hooggansaan miseensummaanis injifannee keessa bahuuf nu rakkisa. Kanaafuu paartileen siyaasaa ta'e kamiyyuu akka nu deeggaran isin gaafanna. Koomishiniin bulchiinsa daangaa fi dhimmoota eenyummaa pirezidaantii mootummaa biyyaalessa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa wajjin mari'ate. Koomishinichi hayyoota biyyattiin qabdu waan gurmaa'ee jiruuf rakkoolee gama eenyummaa fi bulchiinsa daangaatiin ka'aniif furmaata barbaaduu kan danda'u ta'uu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dubbatanii jiru. Aliyyi Daddafoo dabalata qaba. Koomishiniin bulchiinsa daangaa fi dhimmoota eenyummaa rakkoowwan gama daangaatii fi eenyummaa wajjin wal qabatanii gaaffiiwwan biyyattii keessatti ka'an furuudhaaf gama mootummaatiin bara 2011 hundaa'e. Koomishinichi erga hundaa'e kaasee naannolee biyyattii garagaraa deemuudhaan qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin marii gaggeessee turee jira. Haaluma kanaan
miseensi komishinichaa gara mootummaa naannoo Oromiyaa dhufuudhaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wajjin marii geggeessanii jiru. Walitti qabaan komishinichaa Dr. Xaasaw Gabree Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii garagaraa wajjin komishinichi marii geggeessaa kan ture ta'uu ibsanii jiru. hanga ammaatti qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin naannolee biyyattii torba deemuun marii bal'aa fi walbaruu taasifneerra. Amma naannoo Oromiyaa dhufnee marii geggeessaa jirra. Komishinichi qorannoowwan garagaraas taasisaa jira. Korreewwan garagaraa hundeessuun gama bulchiinsa daangaa fi eenyummaatiin hojii guddaa hojjetaa jira. Naannoo Oromiyaa wajjinis kan hojjennu ta'a. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatuu Tashoome miseensa komishinichaa yoo ta'an hojii hanga ammaatti arganiin haalli nageenyaatii fi walitti dhufeenyi naannoo Oromiyaatiif Sumaalee gidduu jiru kan dinqisiifatan ta'uu ibsanii jiru. Hundaa ol kan na gammachiise naannoo Sumaalee fi Oromiyaa gidduutti walitti dhufeenyi jiruu fi haalli nageenyaa baay'ee na gammachiisa. Muuxannoon kun cimee itti fufuu qaba. Miseensa komishinichaa biroo kan ta'an Profeesar Maraaraa Guddinaa gama isaaniitiin naannoon Oromiyaa komishinicha cinaa dhaabbachuudhaan rakkoowwan yoo jiraatan ragaaleen gama naannichaatiin jiran komishinichaa kennuun deeggaruu akka qabaatan gaafatanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ragaawwanii fi qorannoowwan karaa garaagaraatiin harkaa qabdan kan komishinicha fayyada jettan otoo kennuun bira dhaabbattaniin jedha. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa komishiniin kun hayyoota biyyattiin qabdu kan of keessatti hammate ta'uun isaa Itoophiyaaf furmaata guddaa ta'uu himuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa komishinicha cinaa dhaabbachuudhaan deeggarsa barbaachisaa ta'e kamuu kan taasisu ta'uu dubbatanii jiru. Hayyoonni biyyattiin qabdu kanneen muuxannoo guddaa qaban of keessatti hammateera komishinichi. Kun immoo biyya keenyaaf boqonnaa guddaadha. Kanaafis mootummaan naannoo Oromiyaa komishinicha cinaa dhaabbachuun deeggarsa barbaachisu hunda ni taasisaaf. Biyya keenyatti rakkoowwan daldaltoonni siyaasaa sirna federaalizimii biyya keenyaa fi uumaa turan jalaa fashalaa'eera. Buqqaatonni naannoo Oromiyaa irraa buqqaanis yeroo ammaa kana qe'ee isaaniitti deebi'aniiru. Hooggantoonnii fi hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa uummataaf tajaajila kennuudhaaf dhimma filannoo osoo hin taane dirqamadha jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Biiroon Public Service fi qabeenya misooma namaa Oromiyaa rakkoolee kenniinsa tajaajilaa manneen hojii mootummaa furuudhaan ilaalcha gaggeessummaa uumuu fi kenna tajaajilaa ammayyeessuuf hojjetaa akka jiru beeksisee jira. Abdul Naasir Jamaal dabalata qaba. Biiroon Public Service fi qabeenya misooma namaa Oromiyaa rakkoolee kenna tajaajila manneen hojii mootummaa furuun tajaajila qaqqabaa fi si'ataa gochuuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Biiroon kun gabaasa raawwii hojii kurmaana jalqabaa fi sanada qajeelfama hojjetaa mootummaa irratti seektaroota naannichaa waliin mari'ateera. Naannoon Oromiyaa hojjetaa mootummaa fi muudamtoota sadarkaa garaagaraa irra jiran 500 fi 60,000tti tilmaamamu kan qabduudha. Haa ta'u garuu qixa baay'ina hojjetaa mootummaa naannichaatiin hawaasni tajaajila barbaadamu argachuu dhabuu isaatiin rakkoo bulchiinsa gaarii fi komii akkasumas amantaan hawaasni mootummaarraa qabu daran akka laafatu taasiseera jedhame. Kenna tajaajila manneen hojii kanneenis si'ataa fi wayitawaa kan hin taane hojmaata walxaxaa gurmaa inni ulaagaa fi ogummaan kan hin deeggaramne akkasumas tajaajilli kennamus fedhii hawaasaa giddugaleessa kan hin taasifanne ta'uu eerameera. Hoogganaan Biiroo Public Service fi qabeenya misooma namaa Oromiyaa obbo Namarraa Bulii rakkooleen kenniinsa tajaajila manneen hojii keessatti mul'atu hooggansa irraa madda jedhan. Hooggansi kun gama kanaan yeroo laallu Public Service kana itti siqeenyaan hoogganee kaayyoo sila hojjetaan mootummaan kun hundeeffamee fi ergama isaa akka bahu haala mijeessuu irratti mataan isaa hooggansi gahee of danda'e qaba. Kanaaf hooggansa bira rakkoon jiru jijjiiramuu qaba kan jedhu kan ilaalle jechuudha. Kara biraadhaan immoo hojii fiizikaalaa hojii lakkaa'amu hin karoorsaa hooggansi kenna tajaajilaa irratti hin karoorfatu rakkoonsaa. Uummata akkamittiin gammachiisuu danda'a uummata keessatti akkamittiin itti quufinsa uumuu danda'a kan jedhu hin karoorfatu jechuudha. Rakkoolee kanneen furuufis ilaalcha jijjiiruu fi kenniinsa tajaajilaa ammayyeessuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Hooggansi hojiinsaa ijoon uummata tajaajiluu ta'uu akka ta'e beekuu danda'utu irra jiraata. Ammaa booda hooggansi uummata deddeebisu yoo jiraate itti gaafatamuu danda'utu irra jiraata. Kana karaa qabsiisuu danda'u nurra jira jennee hooggansa biratti wanti ilaalle Public Service keenya biratti wanti ilaalle kana inni biraan teekinooloojii hamma humni keenya danda'e dijitaalaayizeeshinii hojiirra oolchuu danda'u nurra jiraata.
Fakkeenyaaf hojjetaan mootummaa yeroo qaxaramu kana booda waraqataan utuu hin ta'in online digitaalaayiz karaa ta'een qaxaramuu danda'utu irra jiraata. Mindeeffamaa fi turmaanni hojjetaa mootummaa naannichaa bu'uurarraa rakkoo qabaachuu kan ibsan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hooggansii fi hojjetaan mootummaa qixa sirriin ummataaf tajaajila kennuu qabu jedhan. Mindaan nuuf kaffalamu faayidaan argamu kun hundumtuu dafqa ummataati, dafqa biyyaati. Kan nuuf kaffalumu sanaaf immoo tajaajila nurraa eegamu kennuu qaba. Kun filannoo miti dirqama. Siivil sarbaantiin keenya tajaajila barbaachisu kennuun, hoggansi keenya tajaajila barbaachisu kennuun ummataaf dhimma filannoo dhimma yoo nuti tole goonu duntaan dhimma dirqamaati. Hooggansis hojjetaan akka hojjetuu fi raawwachiisuuf gaggeessummaa kennuu fi naannawa hojii jijjiiruu mijaawaa gochuun barbaachisaadha jedhan obbo Shimallis. Biiroo Public Service irraa kaasee agreesiivili faayidaa uummataa giddu galeessa godhannee hoogganuu qabna. Namni dhiiga uummataa dafqa uummataa nyaachuu qabu bilisaan ta'ee outpuutii qabaachuu qaba jechuudha. Lammaffaan fi kan sirriitti xiyyeeffannoo argachuu qabu akka hooggansaatti naannoo hojii jijjiiruu. Naannoo hojii jijjiiruu. Hawwataa gochuu waan xiqqaadhaan uummata hirmaachisnee bajarii nu barbaachisu kanaaf. Akkuma tajaajila lammummaatiin naannoo kanatti hojii guddaa hojjenne naannoo hojii fooyyessu tajaajila lammummaatiin jijjiiruu dandeenya. Biiroon Public Service fi qabeenya misooma namaa Oromiyaa humna namaa gahumsa qabu horachuuf qajeelfamoota gara gadiitti buusuun hojiirra oolchuun biratti Yuunivarsiitii Isteetii Oromiyaa waliin ta'uun leenjii fi barnoota ogummaa kennaa jiraachuu beeksiseera. Ejensiin waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa rakkoo waldaalee keessa jiru hiikuudhaan fayyadamummaa hawaasaa qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa mirkaneessuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Sosochiin waldaalee hojii gamtaa irratti seektaroota naannichaa garaagaraa waliin mari'atamee jira. Sadarkaa naannichaatti waldaaleen bu'uuraa 2,000 fi yuuneenonni 120 akkasumas federeeshinoonni qonnaan bultootaa damee qonnaa garaagaraa irratti bobba'uun hojjechaa jiru jedhameera. Hoogganaan ejensii waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa Ahmed Said rakkoolee waldaalee hiikuun sochii kanaan akkaataa fedhii qonnaan bultootaa itti keessummeessuun danda'amuu fi oomishaa qonnaan bultootaa sona dabaluun gabaaf dhiyeessuuf jedhan. Qonnaan bulaan miseensa isaan keessatti ta'ee jiru kun oomishaa fi oomishtummaa isaa dabaluudhaan fedhiin teekinooloojii dabalee jira. Oomisha dabaluu wajjin wal qabatee gabaa babal'aa irratti oomisha isaa baasee gurguratuu barbaada qonnaan bulaan kun. Kanaafuu waldaaleen kun haala amma jiran kanaan emerging demand waan haarawaa fedhii adda addaa qonnaan bulaa horsiisee bulaa irraa dhufu kana sadarkaa guutuutti keessummeessaa waan hin jirreef waldaalee kana sosochii keessa galchinee tokkoffaa sosochiin kun maal uumaa miseensa daballa. Miseensa waldaalee hojii gamtaa bal'inaan daballa. Qusannoon bal'inaan akka dabalu goona. Kaapitaalli waldaalee hojii gamtaa akka dabalu goona. Qusannoon dabalee kaapitaalli isaanii yoo dabale investimantiitti cahan. Investimentii cahanii oomisha qonnaan bulaa kana oomishni qonnaan bulaan yeroo ammaa gabayaatti dhabee rakkatu kana sonatti dabalanii gabayaa biyya keessaa fi gabayaa biyya alaarraatiif akka dhiyeessan ta'a. Kanaafuu sosochii kanaan gama lamaan jechuudha. Gama tokkoon waldaalee ijaarre kana sosochii bal'aa keessa seensisnee cimsinee jabaatanii akka bahan godhuudha. Waldaalee hedduun kaayyoo hundeeffamaniif sirnaan bahachaa hin turre kan jedhan obbo Ahmed waldaa hojii gamtaa fedhii qonnaan bulaa faana akka deemu gama hundaa'uun gahoomsuu fi deeggaruun barbaachisaadha jedhaniiru. Oomishee fayyadamuudhaaf qonnaan bulaan kaka'umsa guddaa uumeera. Kaka'umsa uumame kana gabaa hojii walitti hidhuudhaaf oomisha isaa kana sonatti dabalanii sadarkaa olaanaatti galii irraa argatee deebi'ee yoo oomisheen alatti gabaa dhabuudhaan komiin guddaan dhufaatii jira. Komii kana deebisuudhaaf waldaalee hojii gamtaa kenna cimanii sadarkaa amma irra jiran irratti gama hundaanu gama humna nama barateenis kaapitaala isaaniitis qusannaan isaanis cimee namnis bal'inaan waldaalee hojii gamtaa keessatti miseensa ta'ee waldaaleen keenya cimanii hojii kana hojjetu waan qabaniif sosochiin kun akka naannootti akka gaggeeffamu barbaanne kun akkuma reefu isinii kaase waldaalee qofarratti waan dhiisamuu miti. Caasaan keenya kan mootummaa walirraa kaasee hanga gaditti jiru waldaalee kana deeggaruu qaba. Waldaaleen kun waldaalee qonnaan bulaati. Instituushinii qonnaan bulaati. Instituushinii qonnaan bulaan gaggeeffamanidha. Kanaafuu deeggaruun qajeelfamoota adda addaa isaan gargaaran baasuun oditiidhaan supervisionii adda addaa gaggeeffamuun hojii regulaatorii to'annoo fi wanta gaggeeffamuun waldaalee kana deeggaruun barbaachisaa ta'a. Rakkoolee adda addaatti waldaalee kana keessattis
yeroo ammaa haala adda addaatiin mul'ataa jiru jira. Rakkoolee kanallee ni beeksisna. Rakkoo malaamaltummaa, rakkoo qisaasamaa, rakkoon tajaajila gahaa miseensa isaaniitiif kennuu dhabu. Kun hundi sosochii kanaan sosochii uummataa gaggeessuun sosochii waldaalee jennu kanaan guutumaan guutuutti maqsinee waldaalee cimoo vaayibiraant ta'an naannoo kana keessatti hojii guddaa hojjetuu danda'an uumna jennee yaadna. Mootummaan Chaayinaa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf kan oolu meeshaalee yaalaa garaagaraa mootummaa naannoo Oromiyaatiif arjoome. Meeshaalee deeggarsaa kana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa gorsituu ambaasaadara Chaayinaa aadde Liu Yu irraati ergaa fuudhanii booda mootummaa Chaayinaa galateeffataniiru. Chaayinaa fi Itoophiyaan hariiroo cimaa qabaniin hojiiwwan hedduu wajjin hojjechaa jiraachuu kan dubbatan obbo Shimallis deeggarsi weerara vaayirasii koronaa ittisuuf mootummaan Chaayinaa naannoo Oromiyaatiif taasise kun deeggarsa olaanaa ta'uu himaniiru. Chinese government and Chinese companies are not supporting only on COVID. Mootummaan Chaayinaa fi kaampaaniiwwan isaa deeggarsa weerara vaayirasii COVID-19 ittisuuf oolu qofa nuuf hin taasifne wanta hedduu Itoophiyaa wajjin hojii bal'aa hojjetaa jiru. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaan wajjin qabdu sadarkaa olaanaarra kan jiru ta'uu mul'isa. Deeggarsa nuuf taasiftan kana maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galata guddaa isiniif galchuu barbaada. Deeggarsi kunis sochii mootummaan naannoo Oromiyaa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf taasisu keessatti shoora olaanaa kan taphatudha. Hoogganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqala deeggarsi kun meeshaalee gabaarratti gatiin isaanii qaalii ta'e of keessaa akka qabu dubbataniiru. Meeshaa kana qabatamaan kaasuudhaaf biyya keessatti argachuudhaaf rakkachuu keenya irraa ka'e dhaabbata inni dhiyeessu tokko waggaa gaafannu meeshaa tokko miiliyoona 3 nu gaafate jechaadha. Har'a gara mekaanikaal ventileetarii 20 akka ta'utu nu kenname. Kana miiliyoona 3 qofa baay'isuun hin danda'ama jechaadha. Hagam ta'uu akka danda'u. Isa qofa mootii maaskii yookaan haguuggii afaanii fi funyaanii kana lakkoofsan gara 300 fi 50 akka ta'u nu kennanii jiru. Inni kanaan fayyadamu kana akka fakkaatu. Dabalataan immoo iddoo ogeeyyiin namoota dhibee cimaa qaban yookaan mallattoo cimaa qaban yaalan kan itti fayyadaman N95 ka jedhu gosa nambiraa haguuggiin kun nu kennamee jira. Dabalataan namoonni dhukkubsataa kana yaalan guutuu isaanii qaama isaanii guutuu kan uffatan whole body cover ka jedhu uffanni addaatis asitti qophaa'ee wannoo irratti kenna san irratti nu arjoomamee jira jechaadha. Kana walitti qabnee waggaa laallu baay'ee maallaqaanis waggaa tilmaamnu argamuudhaanis waggaa laallu maallaqaan qofa odoo hin ta'in amma addunyaan maallaqa qabaatteedhaaf meeshaa kana argachaa hin jirtu. Nuyi carraa dhaabbata kana wajjiniin dhaabbilee kana wajjiniin hojjechaa turreen biyya dursanii jechaadha. Oromiyaa filatanii Oromiyaadhaaf arjoomanii jiru. Kun wannoo guddaadha jechuun injifannoo guddaadha jennee fudhachuu hin dandeenye jechaadha. Deeggarsi kun rakkoowwan gama COVID-19 dabalatee rakkoolee fayyaa biroo furuudhaan alattis maallaqa naannoo Oromiyaan meeshaalee kanneen bituuf karoorfatee kan hambisudha jedhaniiru Dr. Mangistuun. Gama tokkoon qofa ilaallu jechaadha. To'annoo fi ittisaa fi to'annoo COVID-19 qofa kan oolu jennee kan fudhannu odoo hin ta'in maallaqa nuyi qabnu garaan biraatitti prioritize godhannee yookaan dursa kennanii akka itti fayyadamnu kan nu godhu waan ta'eef waa guddaadha kan jedhu kaasuu barbaada. Ministeerri Barnootaa kitaaba leenjii hooggansaa barnootaa qopheessaa jiraachuusaa beekse. Kitaabni leenjii hooggansaa barnootaa kun deeggarsa dhaabbata Taargeet jedhamuun baatiiwwan 3 darban keessa qajeelfamaa akka ture Ministeerri Barnootaa beeksisee jira. Qophii kitaaba leenjii hooggansa barnootaa kana irratti hooggansaa dhaabbilee barnoota sadarkaan jiran mari'achuu isaanii Ministeerri Deetaan Ministeera Barnootaa Dr. Garrama Hulluqaa dubbatanii jiru. Bara barnootaa kanatti naannolee biyyattii filataman 5 keessatti leenjiin hooggansa barnootaa akka kennamus Dr. Mangistuun himuu isaanii Waalilliin Taamir gabaaseera. Ijaarsa hidha guddicha haaromsaa milkeessuudhaaf hirmaannaa uummataa cimaatu barbaachisa jedhan itti gaafatamaan waajjira qindeessaa hirmaannaa uummataa hidha guddichaa Dr. Aragaawwii Barhee.
Dr. Aragaawwiin hojiiwwan hirmaannaa uummataa cimsuu danda'an hojjetamaa akka jiru turtii TV waliin taasisaniin dubbataniiru. Lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatanis ijaarsa hidhichaatiif gahee isaanii akka gumaachan taasisuudhaaf hojiin guddaan hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Jiruu fi jireenya uummata biyyattii jijjiiruu keessatti hidhi guddichi gahee olaanaa akka qabus Dr. Aragaawwiin himaniiru. Hidhi guddichi indaastirii fi damee qonnaa akka babal'atu akkasumas dubartootaa fi haawwan qoraan funaanuu keessa bahan humna elektiriikii akka fayyadaman kan taasisu ni dandeessa jechuus dubbataniiru. Guyyaa har'aa Itoophiyaa naannolee irra caalaa keessatti tamsaasni humna elektiriikaa addaan ciccitee ooluusaa dhaabbanni tajaajila elektiriikaa Itoophiyaa beeksiseera. Sababni isaas toorri daddabarsaa elektiriikaa Xaanaa Balasirraatii gara Bahar Daaritti kiiloo vooltii 400 geessu irra rakkoon teeknikaa waan mudateef jedhameera. Addaan ciccituun humna elektiriikaa kun waaree duraa sa'aatii 5 irraa eegalee rakkoo uumaa akka oole oduu himan tajaajila elektiriika Itoophiyaa obbo Mogas Mokonnin ETV'tti himaniiru. Karoora Itoophiyaa waggoota kurnanii irratti kutaalee hawaasa qaama miidhamtootaa waliin mariin gaggeeffame. Hojiiwwan misooma biyyattii irraa qaama miidhamtoonni karaa haqa qabeessa ta'eetiin akka fayyadaman yaadni dandeessu waltajjii kanarraatii argamuusaa dubbatamee jira. Himma beektashoomee dabalata qabdi. Karoora misoomaa waggaa 10 bahee keessatti gahee qaama miidhamtootaa olaanaa waan ta'eef yaadaa fi galteewwan isaanii akka gumaachaniif jedhamee yeroo adda addaatti qaama miidhamtoota waliin mariin itti fufiinsa qabu gaggeeffamaa tureera. Kanaan dura hojii misoomaa akka biyyaatti gaggeeffamu keessatti qaama miidhamtoota hirmaachisuuf kallattii kaa'uun ala hojiirra oolmaa isaa irratti garuu rakkoon kan mul'atu ta'u Komishinarri Komishinii Misoomaa fi Karoora Federaalaa Dr. Fitsum Asaffaa himanii jiru. Fuulduratti garuu hojii misoomaa biyyattii keessatti qaama miidhamtoonni akka hirmaatan irraa fayyadamaniif kallattii kaa'uun alatti qabatamaan hojiirra oolmaasaa ni madaalama jedhanii jiru. የዚህ እቅድ ትልቁ ዲፓርቸር በፊት ከነበሩት በተለይ karoora kana keessatti dhimmi ka'umsaa ijoon raawwatamu kamiyyuu kallattii qaama miidhamtootaan waan hojjechuu qaban lafa kaa'uu qabu. Kun ammoo hojiirra oolmaan isaa bu'aadhaan akka lakkaa'amuu fi kallattiin kaa'ameera. Pireezidaantiin Federeeshinii Waldaalee Qaama Miidhamtoota Itoophiyaa Aadde ምህረት Nugusee gama isaaniitiin qaama miidhamtoonni misooma biyyattii irraatii fayyadamaa akka hin taanee fi kunis akka mirkanoofneef ilaalcha irraa eegalee hanga karoora bahillee hojiirra oolchuu dhabuutti rakkoo bal'aatu ture jedhan. Waltajjiiwwan akkanaa qophaa'uun ammoo qaama miidhamtoonni rakkoolee isaanii baasanii akka dubbataniif carraa kan laatudhas jedhanii jiru. ዘላቂ ልማት ግቦች ላይ ተወያይተን አናውቅም። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያችን ነው የሚሆነው። karoora misoomaa itti fufsiisa qaban kanarratti mari'annee hin beeknu kun kan jalqabaati. Kanaaf itti fufiinsaan sochiiwwan karoora misoomaa kanaaf taasifamu konvenshinii mirga qaama miidhamtootaa waliin wal bira qabnee ilaaluun akkamiin hojiirra akka oolu ragaa kennuun deeggarsa gochuun hojiin caalmaa qabu akka hojjetamu ni barbaanna. Gama biroon ammoo Itoophiyaan fandii qaama miidhamtootaa hin qabdu. Nageenya damee hawaasummaa keessatti dhokatee jira. Kunis ifatti akka bahu gochuu fi ammatti waan furmaataa argachuu qabu jennee dhiyeessuutti jirra. Hirmaattonni waltajjichaa gama isaaniitiin qaama miidhamtoonni akkuma kutaalee hawaasaa biroo qixa fayyadamoo akka ta'anii fi karoorarra kan darbe gara hojiitti galuutu barbaachisaa. Kanaaf gaheen hunda keenyaatu murteessaadha jedhanii jiru. አሁን እቅዱን አይተናል እንዴት እንደሆነ አካል ጉዳተኞችን amma karoorri kun kan qaama miidhamtoota of keessatti hammate ta'uu argineerra. Hojiirra oolmaa isaa arguufis baay'ee ariifachaa jirra. Hojiirra oolmaa isaatiifis nuyi warra qaama miidhamtoota irratti hojjetaa jirru irraas mootummaa cinaa ta'uun raawwisaa hordofuudhaaf carraaqqii ni taasifna. Kun yoo ta'u ammoo qaama miidhamtootaaf carraa gaarii qabatee dhufa. Itoophiyaa keessatti qaama miidhamtoonni miliyoona 20 ol ta'an akka jiran odeeffannoowwan garaagaraa